hordoftoota keenya egaa akkatti bareeddee jirti ilaalaayi. Maaloo lakki akkanan ta'e. Ati yeetu. Viidiyoo dhaabe. Eshi mee baay'ee bareeddee jirta. Foto booda si kaasa. Eshi anyways bareedummaan ishii kana mee kottaa naaf kot. Si kaasa. Akkatti qabatti koo. Kallee warqii isa kana kinoo ittiin jajjabaannee warqii fakkaannee jira laala. Warqii fakkaannee jira isa kana wanni jiru baay'een isin jaaladha isin kabaja firoota kiyya. Nagaan jedhanii. Ashama jirra jirtanii hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tube fi Itaalim jirra jirtanii baga ayyaana irreechatiin isin ga'e isin jedha. Egaa baga isin ga'e baga ayyaana irreechatiin isin ga'e akkam jirtanii nagaa keessanii nuna egaa galata Waaqaa har'a deemnee jirra sagalee biyya sirriitti hin dhaga'amu siif hin dhaga'amne. Mee akkam jirtan isin nagaa keessanii torban akkamitti darbee ayyaanni maal fakkaata ayyaana egaa biyya keessa hin jirtanii irreecha har'a deemtanii akka kabajatan nan beeka biyya keessa hin jirre immoo miidiyaadhaan akka hordofaa turtan natti dhaga'ama har'a mee maal fakkaata guyyaanni ayyaanni maal fakkaata mee han jedhu irratti haasa'uuf dhufne mee egaa tidamaal jettan. Sanaan duratti hordoftoota keenya ayyaanni har'aa jechuudha karaa nageenyatiin dhume dhuguma osoo bakkuma irreechatti dhaqeetu osoo informationii kana isin dabarsee viidiyoo riikaardii isin godhe baay'ee gaarii ture garuu natti hin tolle inni kun maaliif ta'e ishee hordoftoota Diidaa Tube Ammaritani anumatti bakka ayyaanni irreechaa kan jaalala kan guddina ilaala kan jaalala kan guddina kan dagaagina bara 2013 akkuma argitan bara dukkanaa ture dhiigni saba keenyaa jechuudha lafarratti kan dhangale wanta baay'ee dhageenyu wanta baay'ee ilaalu miidiyaadhaan walumaa galatti nama jibbisiisaa garuu barri ammaa barri 2014 kan jaalala kan dagaagina kan ittiin wal jaalan nuufaa ta'u isin jedha firoota kiyya mitiire dhugaadha bara 2013 wanta shagaa galte ulfaataa ture baay'achuudhaaf hunda keenyaaf ulfaataadha biyya keessatti waan gaarii uumamaan jiru inni illee ammallee itti fufaa jira garuu ta'ullee wanta gaarii yaaduun gaariidha. Wanta gaarii yaaduun firoota keenya sammuu keessa. Barri kun immoo nagaan ta'a jedhee yaadneerra har'a gaslaa biyya keessatti eebbifamaa ture. Meegaa waaqni nagaan waa fidu waan hundaa nu sirreessu waan jedhu hin qabu garuu tasna miidhagu yaani. Har'a dhugaan isin jedhe as magaalaa ani jiru keessa jechuudha. Ummanni as hora Bishooftutti dhufan irreechaa dhufan jechuudha akkam jedhee yoo isaan gaafa ara karaa nageenyatti wanti hunduu xumuramee jira naan jedhan maaliif diditti ati hin deemne kun safuu guddaadha maaliif hin deemne warra naan jettan immoo ishee malee gatee deemuu hin danda'u isheen akkuma beektan deemuu barbaadee ture garuu na sodaadhe jechuun beekamu ani waa'ee kanaa gaaffii deemuu hin danda'u kanaaf xiqqoo natti ulfaate deemuu garuu keessi kiyya barbaadee ture garuu deemne. Anyways haa ta'u walumaa galatti jechuudha barri 2014 kan nageenya kan jaalalaa nuuf haa ta'u hordoftoota Diidaa Tube
nuyi maqaan keenya didaadha isheen Itaaliyam jedhamti maqaan YouTube keenya didaatiif jedhama warreen YouTube keenya haraa taatan isin hunduu subscribe share like gochuusa akka nirraafanne Oromoowwan kiyya firoota kiyya isin jedha har'a firoota kiyya gaaffii arfan takkan qabee isinii dhufee waa'uma irreechaa ilaalchiseetu jechuudha anaaf Itaaliyam wal gaafanna ati dhugaa isin jedha gaaffii kana yoo deebiste wanta wayitan Ay. Me lalaka. Me in gaaffii inni tokkoffaa ayyaana irreechaa deemtee beektaa? Ayyaana irreechaa deemtee beektaa? Ayyaana irreechaa egaan ani of beek deemee beeku jechuun ani egaa of beeki garuu daa'ima ta'ee nama wajjin waan an deemetti fakkaata garuu ani egaa of beekee deemee beeku. Sabab ani natti hin tolle jechuun dhumaan biyaalaas egaan of beekee yeroo natti tolle hin jiru. Akkasitti deemuudhaafis yeroo tokko immoo waan uumame tokko jira isa egaa inni uumame tokko kuma shan waggaa shan hin dura. Eeyyeen yeroo sanii deemuu bara dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa san deemuu malee jedhee biyya alaatti dhufee ji'a kan bakka ji'a afur boodamoo akkasiyyuu keessi kiyya fedhee akkas bakka nan deema jedhee akkas inni eeyyuu garuu mana na dhorkanii kophaa kee deemtu naan jedhe yeroo sanii hiriyyaan qabu. Dubbata hiriyyaan qabu jedhanii hiriyyaan qabu jedhanii hiriyyaan qabu yeroo sanii kanaafuu deemuu sodaadhee kophaa koo hafee jira. Egaa sanii immoo bakka achumaan kara hojii seenee natti hin tolle bakka akkatti garuu beeku bakka akkatti deemee beeku egaa of beeke. Akkasitti. Barana garuu hin deemne jennee yaadnee turre. Nutti tolu. Amma waan uumame kana beektanii. Achuma dhaqanii hojjechuudha baay'ina uummataa yoo sirban yoo taphatan ani waan biraati arguu barbaade bakka yoo taphatan jaarsoliin abbooliin keenya Oromoo bichaa miti firoota kiyya sablammoota adda addaatu achitti wal qunnamee jechuudha waliin taphataa waliin bashannanaa waliin bohaa isa kan ilaalu malee miidiyaadhaan hordofaa turreeyyuu baay'ee des nameedha. Ani ayyaana irreechaa deemtee beektaa isa yoo jettee na gaafatte jechuudha. Ayyaana irreechaa waggaa lamaan duran deemee waggaa lamaan duran deemee waggaa lamaan no osoo sin argatin deeme sin argatin egaa an argate deemin beeku osoo sin argatin deeme sababni isaatis achiin booda bara ittaantutti immoo jechuudha abbaan kiyya xiqqoo na jalaa isin dhukkubee haala kana ilaalchisee jechuudha natti hin tolle qaxaleewwan kiyya barana hoo barana rakkoo ishee malee didittiin inde waa dhiifama naa godhaa'ee waa'ee uffata keenyaa akkamiin maal fakkaanname warqii fakkaannee jira yoo akkamiin isheen jechuudha bulantuu riikardii siifan godha mee akkamiin meetti no kanarraa bareedee dhiyaata shawaa fakkaatti sila shawaadhaan durumaanui bareeddu shawaati yaanii bareeddu qaxalee shawaat fakkaattee jirte didittiin heeroo jenna jagna sadaa inni isin galee so barana hin deemne jechuu barbaadetanii gaaffiin inni lammaffaa mudannoo ayyaana irreecha irratti qabnaaf ibsi jedhe mudannoo qabdu. Mudannoo ani jechuun mudannoo waan an deemee beekneef hin qabu garuu bara kuma sagal miti yeroo uumame sana. Waggaa shaniin dura. Waggaa shaniin dura sagal ani yaadadha biyya Arabaatti dhufee akkas deemuu yaalee tureyyuu garuu manaan dhorkasee jedheeti. Yeroo sanii nu keessaa nama tokko deeme jechuun akka firaatti akkas ta'eet fira dhiyoo sanii. Karaa abbaa keetiin immoo karaa haadha keetiin? Karaa abbaa kootiin karasii xiqqoo fira garuu akkatti baay'ee miti.
Nudha yeroo sanni rakkootu uumamee iyyuu achitti bakka irreecha sanitti rakkootu uumamee iyyuu. Nama baay'eetu Oromoo baay'eetu jara yeroo sanatti barbachuudhaaf yeroo sun yeroo ulfaataa ture nama baay'ee dhume nama baay'ee dhugaadha. Nafsi isaanii amaaru garuu guyyaa san maaltu uumamee namichi tokko firma keenya deemeet achi bakka irreecha san deemeeyyuu naannoo kana Ara bombi jedhamu san Ara bombi jedhamu kan ija nama gubu sani funyaanis nama guba malee aarri isaa faantisise naannoo sun bakka si guba malee inni akka bombiitti natti fakkaata yeroo darbamu aatuma jala seeni isa jala jechuudha inni bombiidha jedhee rifateetuma olma utaalee lafa qabu of buruqsee jechuun dhagaadhaan of buruqsee lafa ofnaani ani bakka garuu bakka buruqee dhufe bichaa buruqee maal taateen tol bombi narra dhufee miti bombitu mataa na dheessise bombi luko jira nabuunaan utaaleetuma jedha bombi jecha osoo bombi ta'e sombi isaa garade kaleen isaa garase mataan isaa kutamee ta'u garase osoo bombi ta'e beekutee galtaayyuu ara bombi da jedhee bakka sirmaa onnoo itti jedhee guyyaa sanna yaadadha baay'eetti koflee jechuun osoo bombi osoo ta'in bombi da jedhee waan akkas jedheefu baay'een koflee ture karkooti. Ay mudannoo gaariidha anilleen jechuudha yeroo sabni keenya irreecha irratti yeroo nu jara duran san waggaa 5 ture bara 2009 jechuudha deemuudhaaf qophaa'ee jechuudha dhugaa nan ajaa'ibamaa fi yeroo san maalis takkaate itaaleen yeroo san ani as mannahaariyaa akka buufata konkolaataa seenetu jechuudha makiina hin dhabame bakka hin arganne makiina konkolaataa hin arganne aariitan gaddeebe jechuudha. Sa'aatii dabarsitee deemtee halkan osoo ta'e kan ta'isu. Ko yeroo sanitti konkolaataa nan dhabe maaliif nama baay'eetu jira ilaali ka nama baay'eetu jira buufata konkolaataa keessa konkolaataan as hin jiru soo gadan deebi bakka akkuma akkas ta'e sa'aatii 5 sa'aatii 6 irratti jechuudha ummanni jechuudha nama 500 TV ayyuudhaan du'an yoo jedhu baay'ee rifadhee mudannoon kiyya kana I think bakka osoo deeme anillee nan du'a ture jechuudha ani mudannoon kiyya kana osoo deeme Didittiin guyyaa malee jedhee yaadaan karkootiin garuu rifattaa guyyaa san osoo namni du'u isaanitti kaa yeroo tokko anillee deemee ture jettee keessi kee sitti dhaga'amaa jedhee yaada malee namni guyyaa isaa malee du'u garuu ati duutu wayi osoo deemtee fuulli kun hinduu jedhee yaada inni sadaffaa maaliif ayyaana irreechaa barana hin deemne? Barana ammarratti dubbannee irraa dubbannee jirraa? Ay sababa keetiin kan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf ati kophaa kee kan deemta qo'aati. Deemu sun aan jettee nan deemu? Deemu sun aan jettee? Hiyyama osoo sirraan argadde nan deemu. Dhugaa dubbachuudhaaf deemuu barbaadee ture garuu ani kophaa koo mana keessa inni akka deeme yaadee ani mana keessatti kophaa koo yoon taa'u Ay jechuun sababa maaliitiif ati hin deemne? Ani maha hin deemne hin beekta silaa. Maalidha isa itti agarsiise? Ay ulfa ja'a furti kanaafuu xiqqoo natti ulfaata jedhee sodaadhe cinqii amma jechuun namni yoo baay'ate keessa bahuu yoo dadhabe osoo kophaa koollee ta'ee utaalee illee danba'a kaadhees ta'uu namni osoo waalee uumame beekamu amma yeroonis waan nama sodaachisu xiqqoo sodaadhee tan sodaadhe jechuun sodaadhee kanaaf immoo homaa jechuun next hin deemne jedhee yoo waan jedhe qaba. Yoo rabbi dhugaa dubbachuudhaaf firoota kiyya dubartiin ulfaata jechuudha hin deemtu namatti illee ni ulfaata sababni isaatis group of people jechuun baay'inni uummataa achi jira waan ta'eef achi keessatti isa kuffisuu danda'anii lafa dha'uu dandeessaa gufattee kun
daa'imarratti miidhaan jara ija daa'ima kiyya ilaaluun qaba akkatti si jedhee. Kanaafuu itti akkasilee hafee jiraanaa jedhee. Garuu ana osoo heeyyamtee gaarii ture hin dandeenye. Osoo ati yoo kophaa keessatti yoo duuni dhufeellee waliin duunee dheetamne. Maatu ani nduu dhugaa si jedha. Duratti yoo du'e hin jenne ammaati. Ani duratti immoo kan galgalee jechuudha abjuudhaan si'a. Wajjin osoo rafnu abjuudhaan si'a. Maali kun amaana namaa jiru? Anaaf ishee osoo wajjin akkatti rafnu. Abjuudhaan. Akka daa'imman akkatti hammadhee tarru. Abjuudhaan ishee wajjin. Maali jaalalli akkana? Jaalalli nama maraatu. Siyaatti nimne mee? Sobaartamu akka. Ani sobee beekaa? Sobee beekaa? Firoota keenya jechuun osoo irree kiyyana jechuudha. Hammadhee osoo rafu abjuudhaan eecha deemne bakka hin taane deemne eessatti immoo barbaadanii bakka baay'ee deemnee bu'aa bayii adda addaa keessa dabarsinee wajjin kaannee allayyaarra utaallee tulluurra. Walqabannee jechuudha. Namichi tokko jechuudha. Eechabbaa keessanii deemtanii nuun jedhu jechuudha. Inkaan uleedhaan nu ari'aa ta'u. Didhiitti kaachoodhaan jechuudha. Dhumarra mucayyootu hin dadhabde ilaalaa akka. Hin dadhabde dibittiin humna qabdi. Humna qabdi gara. Asirratti abjuudha. Abjuu kanaan qoyyoo ni akka. Abjuun kun jechuudha. Kiiloomeetira 5 moo akkanaan kaadhee daqiiqaa 15 keessatti kiiloomeetira 5 fida. Abisa wakka keetti kanaan geembee keekaa qomeeyyu. Kun dhugaa kun soda qullicceedhe akka ittiin bashannantanii barbaade dhugaan isin jedha. Duratti jechuudha uffadhee kan baheeyyuu echa bakkeetti deemtaa na jettu. Echa deemta maali hin qannistee hin jee. Ana mana keetti na dhiisee deema moo akka maalaa kana qabatee hin deemne. Echa deemta. Araana ala beekan buna wayii kan maseera dhufa inna. Gaddeebi'a buna si danfisaa asitti gaddeebiina. Mancha akka. Egaa buna barbaade manaan dhugu alamaa barbaada deema. Alamaa barbaade deemta. Jechuun yeroo tokko na hidhuun qabdu kana. Dhuguma dubartiin ulfaataate takka jechuudha wanna baay'ee ishee dharrasisa. Manaan hojii adda addaa osoo jiru jechuudha akka manaa hin baane. Akka manaa hin baane yoo manaa baate dharraan bahu naan jettee. Kun immoo sobaa. Yoo asitti wanti keenya yaada koomentii irratti qaxxi godhaanaa barreechaa. Firoota keenya. Anyways dubbiin har'aas daqiiqaa meeqaa asufne? Daqiiqaa 17 asufne jira isinitti baay'ate. Anyways hordoftoota Didaa Tube egaa ayyaanni har'aa nu illee jechuudha. Akkuma beekamu roobni yeroo tokko hin dhufa yeroo tokko hin deema. Hin dhufa ammallee roobaa jira. Indoo amma dhaabe malee ganna fakkaata. Bubbeellee qaba. Xaafiin asii goggogaa jira. Kara baadiyyaa yeroo deema xaafiin asii goggogaa jira. Asii roobni roobaa rabbuun jechuudha akka cubbuu keenyaaf sun ta'e akka garummaa isaatti ifama nuuf haa godhu. Innaa mojoo keessa roobni baay'inaan illee sa'aatii 2 yeroo sa'aatii 2 immoo hin dhaabbatu. Isa kana ture. Anyways hordoftoota Didaa Tube yaada keenya asirratti xumurree jiramu. Jedhi kaamee waan ati fakkii dhagaati maama. Maalan jedhaan kana caalu bakka waan jenneerra dhugaa dubbachuudhaaf irra deebi'ee baga ayyaana irreechaa siniin gahee siniin jedha. Biyya keessa jirtanillee kan biyya alaa jirtanillee hunda keessanuu egaa amma waggaa dhufuutti immoo amma waliin amma arginutti waan nagaa namaa godhu
sirrii jettee argumenta. Yeroon kun darbee yeroo jechuun yeroo bakka yeroo nagaa namni akka barbaadetti ba'ee akka barbaadetti galu isa fe'e keessi keenya fe'e waaqni isa akka nuuf yeroo sana barbaada barbaadudha yeroo nammaa akka namni barbaade sanitti ba'ee galullee xiqqoo nama sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa keessatti illee wanni kun beekamaa jira ammoo karaa keenyaatti ganaadha waaqatu beeka. Waan beeknu jiru garuu karaa amma karaa sitti nama sodaachisa karaa afar karaa nama sodaachisa namni baay'ee dhumaa jira mana keessatti alaan osoo hin ta'in manumatti daareetti deemanii manatti isaan ajjeesaa waan jiraniifu Rabbumti qabbana nuuf abuusu jechuu barbaadneeti. Rabbi wanna kana nu sirreessu egaa eebbi jaarsolii keenya illee waan dhaga'ee qabbana nuuf abuusu. Qabbana nuuf abuusu jedha. Anyways, qaxaliiwwan kiyyaa sagantaa keenya har'aa asirratti xumurree jirra. Irra deebi'eetoo anilleen ayyaana jaalalaa kan gaarii kan ittiin bashannannu kan ittiin guddannu kan ittiin wal jaalannu nuuf haa ta'u irra hin deddeebinu. Egaa viidiyoo keenya asirratti xumuruu fi warreen chaanaalii keenya haaraa taatan subscribe, share, like, gochato. In rafatina. Baay'ee isin jaalanna torban gaarii isiniif haa ta'u. Halkan guyyaan gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaayii nagaan naa jedhaayi. Baay'ee isin jaaladha. Qoli xiqqoo jedhee musaan agarsiisuun fata. Umar. Hordoftoota keenya egaa akkatti bareeddee jirti ilaalaayi. Maalo lakki akkanan ta'in. Ati yeetu. Viidiyoo dhaabe. Eshi mee baay'ee bareeddee jirta. Foto booda si kaasa. Eshi anyways bareedummaan ishii kana mee kottu anaaf kottu. Si kaasu. Akkatti qabe xiqqoo. Qaxaliiwwan isa kana kinoo ittiin jajjabaannee warqii fakkaannee jirra laala. Warqii fakkaannee jirra isa kana wanni jiru baay'een isin jaaladha isin kabaja. Firoota keenya. Nagaan naa jira jedhanii.